Bilbilli kiyya dafee chaarjii na jalaa fixa akkasumas yeroo nan shaanarra kaa'e shaanallee dafee naaf hin fudhatu jettanii kan gaafii adda addaa na gaafattan aappii tokkollee osoo hin fayyadamin seetingii chaarjii qofa sirreeffatuun jechuudha akkamitti akka shaanni keessan sa'a 24 fi sanii ol isiniif turuu danda'u itti godhatuu dandeessan akkuma beekamu yeroo ammaa kana dhagaan moobaayilaa 4G dha jechuudha daqiiqaan shaana isin jalaa fixee yoo kan isin cinqee jiraatu taate seetingii tokko duwwaa sirreeffadhaati isteeppii itti aanu kana hordofuudhaan shaana keessan guyyaa dheeraa akka isiniif taa'u godhatu ni dandeessanii jechuudha silkii kanaaf hordoftoota kiyyaa maal gootu seetanii seetingii bilbila keessanirra seentu jechuudha nama mee seetingii bilbila kiyyarra seenetiin isin argisiisa seetingii irra nan seena jechuudha seetingii irra yeroo seentan device ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha sana booda akka kanaan isinii dhufa gadi buutanii jala kanatti baatirii bakka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha akka kanaan excellent jedhee isiniif fiduu qaba jechuudha baatirii irra cuqaasan amma sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan isiniif fida maal goota miid ka jedhu kanarra kaa'uu qabdanii jechuudha meksi ka jedhu kanarra yoo keessanillee rakkoo hin qabu garuu miid ka jedhu kanarra keessanii jechuudha hordoftoota kiyya amma ani asirratti isin argisiiseetin jira isa kana akka kanaan sirreeffatan kun silkii tokkorratti jechuudha silkii birarratti illee isin argisiisa silkii birarratti bal'inaan isin argisiisa jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan kana asirratti sirreeffadha kan itti aanu silkii kaan irratti isin argisiisa na hordofa amma bilbila kuni bilbila lammaffaadha bilbila lammaffaarratti na hordofaan isin jedha kanallee seetingii kana fayyadamtu jechuudha seetingii kana keessa yeroo tokko irratti cuqaastanii keessa seentu jechuudha osoo fagoo hin deemin nama seetingii irratti cuqaaseen jira sana booda hordoftoota kiyya bilbila keessan akka kanaan ol harkistu jechuudha yeroo inni isin akkanatti isiniif fide asirratti kunoo baatirii ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa mee kanaaf kenne sa'a akkuma argitan asirratti sa'a 16 fi daqiiqaa 34 naan jedha jechuudha ifaan kiyya immoo kana keessa jiru 63 tos keessa jira jechuudha kuni parsantaa hamma ifaan keessa jiru immoo sa'aan inni naaf kenne hammanaa jechuudha akkuma argitan kunoo jalatti chaarjiin parsante 63 to keessa jira jechuudha okay amma maaltu nurraa eegama seetan hordoftoota kiyya sa'a kana meeqatti akka ol nu guddatu barbaanna asirratti gadi deebi'aa kunoo sa'a meeqa sa'a 20 fi daqiiqaa 23 jechuudha ani amma isa kana dabalatuuf maal godhuutu nurraa eegama sanduuqa kana yeroo banne mee sanduuqa kana banuu qofaaf hordoftoota kiyya meeqa akka nuu kenne ilaaltanii sa'a 4 guutuu nuuf kenne jechuudha akkuma argitan reefu 16 irra jira amma immoo sanduuqa kana duwwaa banuuf meeqa nuu kenne sa'a 4 nuuf kenne jechuudha amma ifaan kuni hammana keessa turaa jechuudha kana banuu qofaaf sanduuqa kana taraa tokko irra cuqaastanii banuu duwwaaf kana nuuf kennaa jechuudha kan kanarraa adda ka ajaa'ibaa argitu kottaa ammallee otoo fagoo hin deemin keessaafuu ijoolleen kennaa warreen naannoo ifaa hin jirre baadiyyaa jiran siistama akkamiin akka itti fayyadamtan isin argisiisa akkuma argitan kun asirratti yeroo gadi buutanii ultara baatirii server ka jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha yeroo isin irratti cuqaasa sanduuqni fuula dura isaa jiru kana yeroo isin bantan jechuudha sa'a meeqa isiniif kenna asirratti ilaalaa jala kanatti bakka nan tiyyaan isin argisu kana sa'aatii 53 fi daqiiqaa 33 nuuf kennaa jechuudha hordoftoota kiyya waan isin ajaa'ibu keessa asirratti garuu waan tokko hubatuu qabdan fakkeenyaaf isa kanarratti deebifnee fayyadamna yoo jettan aappiin hundinuu isiniif hin bahu jechuudha aappiin isiniif bahu aappii muraasa aappii yoo xiqqaate gara aappii 10 yookaan aappii 8 hammas isiniif ol baasa isin siistama akkamitti fayyadamtan isin ijoollee warri fakkeenyaaf naannoo ifaa hin jirre aappii hamma barbaaddan duwwaa ol baafattanii jechuudha hamma isin barbaachisu san qofa ol baafattanii jechuudha kanaafuu maal gootan seetan asirratti ni cuqaastu amma asirratti yeroo isin cuqaastan jechuudha sanduuqa kana fuuldura ni bantu jechuudha sanduuqa kana yeroon an bane amma ani viidiyoo waraabaa jira hubadhaa hordoftoota kiyya amma waan yeroo sanduuqa kana bane inni hojjetu hundaayyuu akkeessanaaf kaa'ee jira dubbistee adda baafatuun kan keessan jechuudha haala yeroo ani amma yeroo kiyya qusatuuf waan ta'eef jechuudha okay gootu hordoftoota kiyya yeroo isin okay gootan bilbilli keessan kuni ni gurraachaa jechuudha ifaan isaa bifa kanatti garagalaa jechuudha gurraacha'ee bilaakii ta'a iskiriinni keessan jechuudha saniifu sa'aatiin hamma guyyaa 2 fi meeqatti isiniif dheerata guyyaa 2 fi sa'a 6 guutuu isiniif kennaa jechuudha sanduuqa kana yoo bantan jechuudha ifaan keessa yoo dur guyyaa tokkotti dhume guyyaa 2tti isiniif hiika jechuudha akkuma argitan amma of duuba deebi'uun isin argisiisa hordoftoota kiyya reefu sa'a meeqa nuuf kenne sa'a 54 fi sakandii 33 daqiiqaa 33 nuuf kenne jechuudha akkuma argitan jechuudha kana jechuun guyyaa meeqa jechuudha guyyaa 2 fi sa'a 6 jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sa'a keessan dheereffattanii itti fayyadamuu ni dandeessaniin isiniin jedha ani amma fakkeenyaaf hordoftoota kiyya asirratti yoon tuqe bilbilli kuni viidiyoo waraabaa jira waan ta'eef jechuudha of duuba na deebisa jechuudha viidiyoon kunillee hin waraabamu sababnis yeroon asirratti tuqe aappii an viidiyoo waraabaa jiru kana oli hin
baasu jechuudha adda mura waan ta'eef soo kanumaaf an uf duuba deebiin isin argisiisa isin kara kanaan sirreeffattu jechuudha mee anamma uf duuban deebi'aa jechuudha hordoftoota kiyya hin banu jechuudha isteeppii sadaffaattiin isin dabarsa kun amma isteeppii tokkoffaa isteeppii lamaffaa isteeppii sadaffaattiin isin dabarsa akkuma argitan kun asirratti hordoftoota kiyya yeroo hundaayyuu aappii kamiyyuu itti fayyadamtanii yeroo keessa baatan ifaa keessan seef godhuu qabdanii jechuudha paawara ifaa keessanii baatirii keessan seef godhuu qabdanii jechuudha akkuma argitan kun asirratti optimize battery using ka jedhu kana yeroo tokkoof qastiin fuulduraa isaa jirti qastii kanarratti ni cuqaastu jechuudha akkuma argitan aappiin kun hundinuu amma optimize hin taane jechuudha akkuma argitan amma aappii kana hundaayyuu hordoftoota kiyya maal gootu seef gootu jechuudha paawarii isaa seef gootan hundumaa kana godhuuf asirratti dhuftanii hordoftoota kiyya qastii kanarra ni cuqaastu jechuudha nama qastii kanarra mee haa cuqaasee isin argisiisu hordoftoota kiyya yeroo tokko yeroo nan irratti cuqaase gara fuula dura nageessaa jechuudha mee anam irratti cuqaase kun haala isin argitan kanaan hordoftoota kiyya aappiin ufuma isaatiin seef taa jechuudha paaworiin akkuma argitan amma asirratti maaltu akka nurraa eegamu walumaan ilaalaa jechuudha hordoftoota kiyya kun amma haala kanaan naafite waan asirratti fayyadamuu qabnu hundaayyuu haala kanaan yeroo inni isin fide maaltu isin irraa eegamu hordoftoota kiyya aappoonni ani itti fayyadamne hundinuu kun haala kanaan asirratti nuuf ba'a jechuudha ani amma kana dura seef waan godheef aappii lamaan kana duwwaa naafide jechuudha isin baay'ee isin fiduu danda'a jechuudha okay kanaafu maaltu nurraa eegama aad ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha aad ka jedhu kanarratti yeroo nan cuqaase haala kanaan gara fuula dura nageessaa jechuudha hordoftoota kiyya sana booda hordoftoota kiyya akka kanaan fuula kana qabatee nu dhufaa jechuudha akkuma argitan kun asirratti scroll power on off ka jedhu kana haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa isin amma maal gootu asirratti jechuudha waan aappii keessaniin alatti ifaa keessan isinirraa fitu tokko asirratti go to setting ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof ni cuqaastu jechuudha yeroo irratti cuqaastan hordoftoota kiyya isin haala kana yeroo inni isin dhufe power time kana jechuudha hundinuu yoo cufaa jiraate keessan amma kiyya cufaa jira jechuudha keessa yoo banaa jiraate ni cuftuu jechuudha isinilleen haala kanaan ni cuftuu jechuudha amma kuni cufaa jira jechuudha keessanillee haala kanaan cuftanii gurraachofsitanii jechuudha fakkeenyaaf amma yeroo nan bane haala kanaan naaf banama sa'aatiin kun haala kanaan irratti naaf banama jechuudha isiniif galaa miti ifaa hordoftoota kiyya yoo isiniif hin galiin koomentii jalatti naaf barreessa okay kanaafuu yeroo akkanatti bantan maal gootu seetan gubbaa kanarraa irratti cuqaastanii paawurii isaa bantan amma ani cufuu waan hin barbaadeef hin cufaa jechuudha sana booda maal gootu of duuba deebitu yoommoo banuu feetan bantanii raayitiitti gootan amma of duuban deebi'a hordoftoota kiyya haaluma kanaan isa kanallee akkuma kanaan go setting ka jedhu kanarra cuqaastanii jechuudha wantoota garagaraatu jira hordoftoota kiyya kan ifaa keessan fixu isa kanallee haala kanaan jechuudha yeroo akkanatti isiniif dhufe baatirii keessan yeroo kamu seef godhuu qabdanii jechuudha baatirii seevar ka jedhu kanarra leed ni bantan jechuudha yoo haala kanaan keessan banaa jiraate akkuma kanaan banaa dhiistan yoo cufaa jiraate ni bantuu jechuudha haala kanaan bantanii dhiistan jechuudha kun akkuma argitan asirratti illee kan gadii kanallee jechuudha akka kanaan bantanii banaa dhiiftanii jechuudha hordoftoota kiyya haala kanaan sirreeffattu jechuudha baatirii haala kanaan yoo sirreeffattan akka ajaa'ibatti isiniif dalagaa jechuudha hordoftoota kiyya mee amma haala kanaan yeroo xumurre jechuudha isteeppii birattiin isin deebisa ammallee jechuudha hordoftoota kiyya isteeppiin inni itti aanu kan itti isin deebisu maal seetanii bilbila keessan mataa kana gubbaan akkanatti gadi haxootan jechuudha isiniif galaame bilbila keessan mataa kana gubbaan akkanatti yeroo isin gadi haxootan waan isin sirreeffatan tokkotu jira jechuudha bilbila nama kamiirraayyuu ni jira jechuudha akkuma argitan asirratti baatirii seevar ka jedhu kun haala kana yoo diimatee yookaan bilbilli tokko tokko bifa kanaan isiniif fida tokko tokko bifa kanaan isiniif fida jechuudha halluun isaa tokko miti jechuu kiyya kun halluu keelloo qabaa kun halluu samaawii qabaa jechuudha kanaafuu kiyya amma diimaa qabaa jechuudha fakkeenyaaf amma yeroon asirratti gadi tuqee akkuma argitan amma laala amma gurraacha'ee jira bilaakii ta'ee jira jechuudha yeroo nan irratti cuqaase ni diimata amma yeroo akkanatti isin cuqaastan sa'aatii meeqa isiniif dabala sa'aatii 4 yookaan sa'a 4 cinaa isiniif dabala kanumarra cuqaasuu keessan qofaaf haala kanaan sirreeffattuu jechuudha hordoftoota kiyya baatiriin keessan haala kanaan guyyaa meeqa isiniif taa'uu danda'a jechuudha maarree hordoftoota kiyya haala kanaan baatirii keessan sirreeffatanii za'a dheeraa baatiriin keessan akka isiniif taa'u godhatu ni dandeessanii jechuudha amma fakkeenyaaf karreefuun tanaan achirratti mataa gubbaraanitti bane sun asirratti kun akkanatti karreefu sa'a 16 keessa jiru sa'a 20 akkanaa kennu natti himaa jira jechuudha sa'a 20 fi daqiiqaa 4 akka
naa kenne natti himaa jira jechuudha. Sa'a 4 fi daqiiqaa 20 daqiiqaa 4 itti naa dabalee jechuudha. Sa'a 4 fi daqiiqaa 4 itti naaf dabalee jechuudha. Isinilleen haala kanaan isteepii kana sirriitti hordoftanii yoo sirreeffattan baatirii keessan dafee akka hin dhumne isin gargaara jechuudha hordoftoota kiyya. Egaan hordoftoota fi kabajamtoota barumsa irraa kana fakkaata akka isiniif galuu fi akka warraa hubattan abdiin qaba jechuudha. Warreen gaafii adda addaa na gaafattan viidiyoo dalagamee keessa jiruuf gaafii adda addaa na gaafattan mata duree viidiyoo jedhu kanarra cuqaasati hordoftoota kiyya maaliif viidiyoo takka dalagamee lama irra deebi'anii dalaguun yuutuubni namaaf hin hayyamu waan ta'eef jechuudha. Yoo barbaadan immoo gara telegiraamatiin koottaa kallattiin gaafadhaan isiniin jedha. San ta'uu baannaan mata duree viidiyoo jedhu kanarra cuqaasuun akkana keessa gaddeemuun viidiyoo barbaadan hordofuu ni dandeessan. Keessafuu waa'ee dhimma himoo irratti bal'inaan hin dalage jechuudha. Namoonni tokko viidiyoo keessa jiru otoo hin argin jechuudha. Viidiyoo osoo hin ilaalin gaafii adda addaa kan gaafattantu jira jechuudha karaa keessalleetiin jechuudha. So kanumaafuu akkeessan deemati ilaalladhaa sirreeffadhaan isiniin jedha. Yoo fakkeenyaaf asirrallee isin jalaa gadi fagaate akkanatti as deemati hordoftoota kiyya mata duree playlist jedhu kanarra cuqaasaati. Kun haala kanaan mata duree adda addaatiin irra kaayamee kan Imo, kan YouTube, Facebook akkasumas barnoota garagaraa tokkessa jira. Haala kanaan asin sirreeffatuu ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota kiyya. Fakkeenyaaf gaafii xiqqoo viidiyoo fakkeenyaaf dalaguu ni ulfaata jechuudha. Maaliif gaafii nama 2-3 viidiyoo dalagamee keessa jiru bifa lammaffaan irra deebi'anii hojjetuun immoo yuutuubni illee namaaf hin eeyyamu jechuudha. Kanaafuu gaafii akkasiisanii karaa kanaan sirreeffadhaa deebii isiniif ta'a jedheen amana. Dabalataan immoo asumaan abaabtu bakka jedhu irra cuqaastanii jechuudha. Kallattiin waan barbaadan gara telegiraamitiin seentanii gaafii keessan dhiyeessuu ni dandeessanii. Telegiraamni keenya kun asuma jira bakka abaabtu jedhu irra cuqaastanii sana booda telegiraamni jala kana jira. Asiin seentanii waan barbaadan komentii godhachuu ni dandeessanii. Yoo barbaadan asiin feesbuuk keenya seentanii karaa misinjeraatiin nu dubbisuullee ni dandeessaniin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota barumsi har'aa kana fakkaata. Maarree hordoftoota kiyya isinillee viidiyoo ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala dinqii fi barsiisaa keessan jajjabeessuuf chaanaala kana subscribe godhaa. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Subscribe godhaatiin nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoon dabalatallee ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf hordoftoota kiyya mallattoo notifiikeeshinii tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon kunilleen akka namoota baay'ee bira gahuuf please like tuqaan isiniin jedha. Yaadaa fi komii qabdanillee komentii jala nuuf barreessa. Hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa namni hundinuu akka argee irraa baratuuf waliin gayaan isiniin jedha hordoftoota kiyya. Viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka gahuuf share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon har'aaf qabadhee yookaan barumsi har'aaf qabadheelleen asumarratti kan raawwatu ta'a. Viidiyoo marsaa itti aanutiin hamma walitti deebinutti horaa bulaa liibana.